Yooyyaa babaaroo fayyaa akka nagaa jirtu warra Facebook bakka jiraatan jecha. Egaa daqiiqaa xiqqoo keessatti akkamitti piroofaayilii feesbuukaa gama tiishartiitti jijjiirra kalee dheengaddaa har'a gama ajandaa ta'e gama fuula sooshaal miidiyaa feesbuukaa irratti naanna'aa jira. Namoonni hedduu sisirreeffatee kan beeku ni beeka. Kan hojjechuu barbaadu jira. Kanaafuu karaa gabaabaa akkamitti hojjanna namoonni jettan kallattimaan appilikeeshinii keessa pilaastorii keessa ni deemtu. Pilaastorii keessa waggaa deemtan appilikeeshinii kana kan buufatu PicsArt Photo Editor jedha jira. PicsArt Photo Editor duubatti yoo deebinee isin barreessine PicsArt jedha kunoo haaluma kanaani PicsArt haala kanaan jechuudha ni barreessitu. Isa gubbaarra qubee paa qabu kana gadi buufatu jechuudhaan gadi buufadhee waan jiruuf keessaa baatanii waggaa keessaa baatan ammas googilii keessan seentu. Waggaa googilii keessan seentu amma tiishartii barbaadu waan deemtaniif tiishartii jettanii gubbaa googilii kanatti barreessitu. Fakkeenyaaf googiliin keessan haala kanas ni baha tiishartii jettanii irratti barreessitu. Sarchi gootu tiishartiilee ni baasa jechuudha. Gurraacha adii haala adda addaatiin itti baasa jechuudha. Isin kanneen keessaa maraxattanii daawunlood gootan jechuudha. Tiishartii filattan san daawunlood gootanii tola eegasii keessaa baatanii gama aappii reefti deebi'an jechuudha. Tiishartii jedhu kan kareef gabbuufanne kanatti deebitu ni seentu. Tole kallattimaan neetworkii tokko malee homaa waan nama barbaachisu hin qabu. Ida'uu gara jalaa kana agartutu ida'uu kana agartutu waggaa aappinaa kanatti ni fide ida'uu kana agartutu. Waggaa ida'uu kana agartutan haala kanaan wannoon isin fide jechuudha. Suuraa reeftana tiishartii achirraa fidne sana gadi tuqna. Nu fidee jira fakkeenyaaf tiishartii sana tiishartii bifoota hedduu jira fakkeenyaaf kan bifa kana nuti bifa taanis filachuu ni dandeenya jechuudha. Bifa kana haa filannu. Waggaa bifa kana filanne asirra oofne jechuudha. Gara jalaa kana harkisne add photo isii jettu add photo aditti goona. Eegas fakkeenyaaf amma piroofaayilii feesbuukii kiyyaa screenshot godha jechuudha. Screenshot godhee as fida. Waggaa screenshot godhee kan piroofaayilii feesbuukii kiyyaa crop godha jechuudha. Jala kanatti crop godhe gabaabsa. Crop jechuun kun haala kanaan irraa mummuruu jechuudha. Haala kanaan sirreessa. Tole eegas jala kanarra harkisee bileend bakka jedhu jira. Bileend isa kana jechuudha isarra godha. Eegas amma isa harkisee maaltipilii fayyadu kanarra godha. Maaltipilii fakkeenyaaf asitti noormaal jedha iskiriin jedha maaltipilii isa jettu kanarra godha. Eegas asumatti sirreeffate jechuudha irratti. Asi gama xiyya kana harkisee kana gadi harkisallee gadi maduun harka lamaanis walitti harkifamu irratti wal qixxeessee jechuudha gabaabumatti. Haala kanaan sirraa'ee jiru jechuudha. Haala kanaan tole haala kanaan akka ajaa'ibatti sirraa'ee jira. Eegas gabaabaa dhumatee jira. Homaa wanni nu hafe tokko illee hin jiru. Xiyya funyaan gad deebitu kan daawwatu qofa gadi tuqan jechuudha. Haala dhumatee jira. Galatooma.